miira gaarii keessa hin jiru. Abaluu beektuu yeroo hin jiru namoonni hin gaggabu. Al sadii garagalee ofirraa kireeniidhaan irraa kaasnee bee namoota. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gudeyaa Billaattii balaan tiraafikaa mudatiin lubbuun namoota 26 darbe. Namoota 42 irra miidhaan qaamaa cimaan qaqqabuun yaalamaa jiraachuun itti gaafatamaan nageenya tiraafikaa godina Wallaggaa Bahaa Inspektar Asnaaqee Masfin himaniiru. Tireenii didee laga dheeraa adda mucucaatee booddee irraan gadee mucucaatee laga Jimaa kan jedhamu keessa seene. Tilmaamaan meetira 5 hanga 6 ta'uudha wantichi kan inni keessa seene. Karaan asfaaltiidhaami? Asfaaltiidha. Kanaaf karaarraa maqeetti boolla keessa bu'ee? Mucucaatee laguma seene bakka qabuu hin dandeenye shufeeriin dhaabbachuu fi didee. Tole. Fireen sharaa maal kana harcaasaa dhufe beekta fireenii qabuu fi didee. Konkolaataan kun yeroo garagalee laga seenutti namoonni keessa jiran bahuudhaafis mijataa waan hin taaneef konkolaataan kun si'a 3 garagalee laga seenee yeroo garagalee jedhutti namoonni 28 battaluma sana du'anii miidhaa cimaan namoota 45 irra gahee buufata yaalaa magaalaa Jaree fi hospitaala Baakkootti yaalamaa jiru. Balaan du'aa kun dabaluu danda'a maaliif konkolaataan sun haalli inni itti kufee haala miira nama tuqu waan ta'eef sana namoota warra reeffi jara warra achumatti battalumatti du'an nama 16 ofiin gara magaalaa Shaambuutti feesifne maatiin jaraa gara sana waan ta'aniif kaan immoo hospitaala Baakkoo erga ga'anii booda du'anii. Balaa kana kan hammeessu ijoolleen daa'imni 4 du'aniiru. Konkolaattonni deddeebisa uummataa ta'an dulloomoon kun ganama otoo buufataan bahin tamananii ilaalamanii utuu ba'anii baqqa'an akka dhala namaa tokkotti miira koo kan tuqe namni nan baha nan gala'ee yaade iddoo dhaqu sanarraa yeroo hafu maatii nama baay'ee ana mataa kootu bilbilaan abaluun keessan abaluu beektuu yeroo hin jedhu eeyyee du'eera kun abaluun balaa konkolaataatiin akkasitti du'e waan ta'eef yeroo hin jedhu namoonni hin gaggabu waan ta'eef miira sana dhaggeeffachuun immoo si dhukkuba. Tole balaan kun sa'aatii meeqatti dhaqqabe? Ganama sa'aatii 3 irratti kan odeeffannoon kun naannoo qaqqabe. Anillee naannoo sa'aatii 4tti waajjira irraa bahee biilaadhaa bahee achi gahee. Akkasumas intaletti taanaan konkolaataan laga seenuu isaa dura 3 gaggalagalee? Al 3 garagalee ofirra dura akka karaarraa bahee asfaaltii irraa baheen tokko kufe. Isa booddee mukatti hirkate muka sanarraa ka'ee ammas 2 garagalee kireeniidhaan irraa kaasnee bee namootarraa reeffa namootarraa keessa isaatti hafee kireeniidhaan kaasnee dhala namaa bifa jibbisiisaa ta'een waan du'aniif kireenii waamne kireeniidhaan irraa kaasnee boleessa. Kana duras balaan akkasii dhaqqabee tureemi toora sana? Baaxaam waan irra deddeebiidhaan waggaatti al tokko iyyuma ta'a baqqaan kanaaf miidiyaatiin waan natti hin tolleen malee iddoon sun iddoo biraatu caccabaadha malee karaan isaallee inni kun nagaadha. Kun bakka si dhiba yeroo kana duras waggaa kana balaan akkasii iddoo sanatti ga'eera danda'u hanga abidditti ka'uutti. Amma sababi maali? Akka ajajaa poolisiitti? Akka poolisiitti investigeessu wanti goone naannoo sanarraa ammatti fireeniin mucucaachuusaa argineerra. Iddoo dheeraa asfaaltiirra firikshinii rigiinsi ture qabuudhaaf konkolaataa sana dhaabuudhaaf wanti inni godhe jira qabamuufii hin dandeenye. Kanaaf sababii konkolaataan dulloomu isaati akkan dubbii keessan irraa hubadhetti. Dulloomees inni nagaanii hin garagala waan ta'eef sababa fireeniin dideen jettee yoo naa qabatte natti tola. Namoonni amma akkuma isin jettanii ganama kaanii bakka dhaqan sana beellamatanii bahu. Konkolaachistoonni maal gochuu qabu dhimma kanarratti? Konkolaataa aannan oofa amala konkolaataa beekaa. Konkolaataan ganama gaafa kaatu imaltoota geejjibsiisuun dura konkolaataan koo kun karaa dheeraa deemee hin galaa ho'iinsa hin dandamataa karaan biyya keenya akkuma beektu baddaa bahiitu baay'ata. Imalaa kana imalaa nama baratee iddoo biraa hojiif deemu hojjettoonni mootummaa keessa jiru gaazexeessaan keessa jira namoota kana karaatti hambisuun dadhabina ogeessota konkolaachistotaati. Maaliif ganama yeroo fuudhee bahu fireeniin konkolaataa kana hin qabamoo hin qabu jedhee otoo fuudhee bahee namni kun bakkee irratti na fu'aadhe an akka kootti miira nama taatee waan dhalatte qofaaf anis boor kanan na eeggataa jettee miira gaarii keessa hin jiru.